Egaa jajaan olaanaa Aboo Jalmaroo Dirribii Lammeessaa humni isaanii lixaa fi kibbarraa waraana mootummaa loluudhaaf giddu galeessatti qajeelee jiraachuu himanii Pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha. Faqadaa Abdiisaa ofitti waamuun ijoollee kanaan dura leenjisuudhaan bobbaasanii giddu galeessaa fi lixatti uummata ittiin saamsisaa turan ammoo galchuu irratti akka argaman saaxilamee wal waraansi oboo fi mootummaadhaa jabaachuun kan itti fufee Jalmaroon humni isaanii guddaan giddu galeessatti imalaa akka jiruu fi lola guddaa humnoota mootummaatii waliin meeshaalee gurguddoo waliin gaggeessaa yeroo jiru kanatti ammoo humni Faqadaa Abdiisaatiin ammoo durfamu kan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin hundeeffame lola meeshaalee gurguddoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaa giddu galeessatti gaggeessaa jiru muddama hamaa keessa galuudhaan akka ammoo galaniif yeroo ammaatti Pirezidaantii Shimeen waamicha godhee fi humna isaanii kana ammoo tokko tokkoon galchaa jira. Shimeen ijoollee isaa warra duraan mindaadhaan ammoo bosonatti galche gaafa fala dhabu ammoo deebisee galchaa jira. Kana gubbatti ammoo mootummaan gama isaatiin humnoonni Aboo shanii harka laachaa jiran jechuun gama raayyaa ittisa biyyattiitiin beeksisuu irratti argama. WBO'n tarkaanfii fudhatu jabeessuudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyattii lolaa jiraachuu yoo beeksisu, raayyaan ittisa biyyattiidha ammoo humni Aboo shanii Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti ammoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf humnoota walootiin humnoota garee shawar keessaa shanii irratti fudhatamaa jiruun miseensota garichaa hedduu irratti ammoo tarkaanfii yoo fudhatamu kanneen biroo waamicha nagaa mootummaan dhiyeessaa jiru fudhachuudhaan karaa nagaa harka kennataa jiran jechuudhaanis ammoo kan beeksise. Haa ta'u malee kan ammaan tana raayyaan ittisa biyyattiidha beeksisaa jiru kun karaa nagaa harka laatan jechuudhaanis ammoo ijoollee Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa bosonatti mindeessuun bobbaasan kan Faqadaa Abdiisaatiin hoogganaman ta'uunis saaxilamee jira. Wal waraansi oboo fi mootummaa kan jabaate humni Faqadaa Abdiisaa Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin bobbaafame kun haleellaa oboo dandamachuu kan dadhabe ammoo keessattuu Wallagga Bahaa dabalatee godina Shawaa Lixaa aanota hedduu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hedduu isaanii rukutuunis himamee jira. WBO'n lola jabaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ginda Biratitti gaggeesseenis ammoo humna kana kan rukute. Pirezidaantii Shimallis ammoo humni kun kasaanii ta'uu kanaan dura waakkataa kan turan ammaan tana osoo iccitiin duraan ture hin baane humna hedduu isaanii WBO'n booji'ee hagaa fi ammoo Aboo shaneetu harka laate jechuudhaan galchuu irratti argama. Qawweewwan hamma tokko namoota waraana bilisummaa Oromoo WBO fakkaatan kanneen mataa gudurootaa muraasaa fi akkasuma kanneen ammoo uummatarraa ta'an walitti makuudhaan Aboo shaneen karaa nagaa harka laachaa jira jechuun mootummaan ammoo propagaandaa isaatis ittuma fufee jira. Haa ta'u malee WBO'n deebisaa laachaa jira jechuun Jalmaroon humni isaanii duula bobbaa Irbuushinni labseen qoleelee Oromiyaa hunda keessatti humnoota mootummaa barbadeessaa jiraachuu kan beeksisan miidiyaa irratti dubbii dubbataniin humni isaanii guddaan ammoo gama giddu galeessaatti deemuudhaan mootummaa wajjin wal lolaa jiraachuus Jalmaroon erga himanii muddamni jabaan ammaan tana dhalate humni Pirezidaantii Shimallisii fi Faqadaa Abdiisaatiin bobbaafaman kunneen ammoo maqaa Aboo shanee jedhuunis harka laachuu irratti argamu. Pirezidaantii Shimallis humna Faqadaa Abdiisaa simatuu irratti argamu. WBO'n ammoo humna raayyaa ittisa biyyattiitii fi humna Faqadaa Abdiisaa kana walumaan simsiisuudhaan biyyootti makaa jiraachuu kan beeksise ammoo rukuttaa jabduu rukutaa jiruunis dhiheenya kana godina Shawaa Lixaa bakkoota hedduutti aanota keessaa buqqisuudhaan baasaa jiraachuu raayyaa ittisa biyyattiitii waliinis himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa amma giddu galeessatti gaggeessaa jiru kana mootummaa kan naasise humni raayyaa ittisa biyyattii WBO'rraa duubatti deebi'aa jiraachuunis himamee jira. Akka sababbiitti ka'aa kan jiru ammoo koloneelonni olaanoon raayyaa ittisa biyyattiidha humna isaanii WBO dura dhaabuudhaaf ammoo meeshaalee gurguddoo
hidhachiisuudhaan waboo lolaa turan humni isaanii caphoo yeroo duubatti deebi'u Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaatiif ammoo Iyoonii fi mana humni ABO shanee meeshaalee gurguddoon humna keenya weeraraa jira. Humni keenya dirree hunda gubbatti caphaa jira. Haa ta'u malee ammoo ittisa irratti argamna jechuudhaan Fiildi Maarshaalichatti dubbatanis ammoo humni ABO shanee hidhannoowwan gurguddoo hidhatee jira. Humni diina alaatis waliin jira jechuudhaan ammaan tana dubbataa jiraachuunis himamee jira. Haa ta'u malee waboon meeshaalee gurguddoo raayyaa ittisa biyyattii irraa booji'an deebisuun humna raayyaa ittisa biyyattii giddu galeessa keessatti rukutaa jiraachuun kan himame. Rukuttaa waboon gaggeessaa jiru kanaan raayyaan ittisa biyyattii capharratti akka argamuu fi hedduun isaanii duubatti baqachaa jiraachuun kan saaxilame. Waboon erga raayyaa ittisa biyyattii hedduu barbadeesse konkolaataalee hedduu ooraalee hedduu isaanii barbadeessuun hedduus booji'e meeshaalee gurguddoos hagazuu 23tti giddu galeessa keessatti dhuunfachuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhataa jiraachuun beekamee jira. Keessattuu godina Shawaa Lixaa keessatti aanoota hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo waboo dura raayyaan ittisa biyyattiitii fi humnoonni addaa ammoo wal gurmeessanii bobbaafaman waboo dura dhaabbachuu akka dadhaban kan saaxilame. Tarkaanfiin waboon yeroo ammaan tanaa fudhataa jiru mootummaa kan naasises Pirezidaantii Shimallis humna isaa kan ijaaree mindeessee bosonatti bobbaase akka galchuufis dirqamsiisee jira. Faqqadaa Abdisaatis ammoo giddu galeessa keessaa gara Adaamaatti deebuun kan dhagahame. Pirezidaantii Shimallisiin simatamanii humni isaan ammoo duuba bobbaasaa turan maqaa ABO shanee jedhuun raayyaa ittisa biyyattiitiin walitti qabamuudhaan giddu galeessa keessattis ammaan tana mul'ifamuu irratti argamu. Muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru mariin furuudhaaf Itoophiyaan qophii miti jedhan Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Muhammad. Pirezidaantichi ammoo sanbata mana maree Soomaaliyaatti haasaa baniinsa taasisaniin muddama dippiloomaasii biyyoota lamaanii furuudhaaf qophii ta'uu erga ibsanii haa ta'u malee mootummaan Finfinnee jiru mariidhaaf qophii miti jechuudhaanis mootummaan Maqdishoo jiru kun dubbatan. Pirezidaantichi kana kan jedhan ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa biyya amma torban kana mootummaan Soomaaliyaa nuti dubbachuurra gandarra ammoo naannee nu himachuu filatee jira jechuun erga dubbatanii booddeedha dhagahame. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf bulchiinsa Somaalilaandii Soomaaliyaan akka qaama ofiitti ilaaltu waliin erga walii galtee booda muddamni biyyoota lamaan gidduutti kan hammaate. Jalqaba torban kana jaarsummaa Tarkiitiin biyyoonni lamaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaan baatii jaha keessaa yeroo duraaf ammoo rakkoo isaan gidduu jiru haasaan furuudhaaf marii taasisaniiru. Mariin marsaa biraa akka jiraatus ibsamee jira. Xiinxaltoonni biyyoonni lamaan teessuma tokkorra mariidhaaf ammoo taa'uun jijjiirama tokko jechuudhaan ija gaariin akka ilaalan dubbatanii jiru. Marii sana booda ammoo Pirezidaantiin Soomaaliyaa Itoophiyaan walii galtee Somaalilaandii waliin seentee addaan kutuudhaaf ejjennoo hin mul'isne yookaan ejjennoos hin geeddarre jedhanii turan. Eegasii booda ammoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti dhiyaachuudhaan deebii kennan keessatti dhimma Soomaaliyaas dubbatanii jiru. Nun himachuudhaaf biyya biraarra ammoo deemuunis hin barbaachisu. Finfinnee dhufuun danda'ama. Mari'achuudhaaf qophiidha jechuun kan dubbatan Abiyyi. Pirezidaantiin Soomaaliyaa garuu muddama biyyoonni lamaan seenan furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa dubbisuudhaafis iyyaalle jedhan. Itoophiyaan akka biyya ollaatti dhimmoota waqtaawaa mariin furuudhaaf nu dubbiftee hin beektu kan jedhan Pirezidaantii Hassan Sheekh Muhammad waliif gaddeemaa jaarsummaa gaafatu jedhanii kan turan. Jalqaba torban kana Pirezidaantiin Soomaaliyaa marii Tarkiitti ammoo taa'ame Itoophiyaa gaafate jedhanis ammoo kan turan. Mariin osoo hin jalqabin ammoo xumurame. Jalqaba torban kana jaarsummaa Tarkii ministeeronni Itoophiyaa Soomaaliyaa marii erga taasisan booda ammoo rakkoo gidduu isaanii jiru mariin furuudhaaf walii galanii jiru. Haa ta'u malee mana maree Soomaaliyaatti haasaa kan taasisan Pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheekh Muhammad Itoophiyaa qeeqaniiru. Itoophiyaan ejjennoo ishiitti waan
cichiteef ammoo mariin osoo hin eegalin akka xumuramu sababa ta'ee jira jedhan. Nuyi marii kana akka hin haqne ammoo hubachuunis ni barbaachisa. Itoophiyaan yeroo biraatti akka caammoo gaafatte jedhan pirezidaantichi. Dabaluunis kanaan dura Keeniyaa Naayiroobitti biyyoonni lamaan ammoo marii akka ta'an yaaliin taasifame. Itoophiyaan waan diddeef ammoo osoo hin milkaa'in hafee jira kan jedhan ammoo pirezidaantiin Soomaaliyaa kun. Haa ta'u malee Itoophiyaan mariidhaaf qophii ta'uu dhabuu fi qajeelummaa dhabuun ammoo yaalii tarkiin jaarsummaa taa'eef yaalii taasisaa jirturraa ammoo danqaa hin uumu amantaa jedhu qabna jedhan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa guyyaa sanbataa paarlaamaa biyyattiitti yoo dubbatan mootummaan Itoophiyaa kaleessa ollummaa gaarii fi qajeeltoo idil-addunyaa cabsee jira jedhan. Har'aan tana ammoo ejjennoosaa seeraan alateetti cichee jira jechuudhaan himana. Soomaaliyaan muddama kana hin uumne waliigalteerra akka hin gaabnes ammoo danqaa hin keenye jechuudhaanis dubbatan. Wanni tokko ifa gochuu barbaannu ummata Itoophiyaarraa miira jibbiinsaatis hin qabnu kan jana qormaata amma keessa jiranirraa akka ba'an akkasumas milkii nagaa fi tasgabbiin onneerraa hawwaaf kan jaan pirezidaantiin Soomaaliyaadha. Waliigalteen Itoophiyaa fi bulchiinsa Soomaalilaandii Soomaaliyaa ammoo akka mufachiise. Waliigaltee kana Soomaaliyaan akka weeraraattiin ilaala jechuunis ibsitee jirti. Soomaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa Soomaaliyaa jiran biyyaa baasuun ala ambaasaaddara ishee Finfinnee jirus ammoo ofitti waamte Magdishotti deebiftee turte. Waraana Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jala nagaa kabachiisuudhaaf bobbee akka biyya isheetii baaftullee ammoo ibsitee turte. Waliigaltee wal hubannoo wabii seeraa kan hin qabne yoo ta'u Soomaalilaandi garuu ulaa galaanaa Itoophiyaan buufata doonii ishee daldalaaf akka itti gargaaramtu eeyyamuudhaaf waan qophoofte fakkaata. Soomaalilaandi buufata doonii kam Itoophiyaadhaaf akka eeyyamtu garuu ifaa miti. Dhimma waraanaatiin ammoo kan wal qabatus jira. Soomaalilaandi ulaa galaanaa humna galaanarraa Itoophiyaadhaaf ammoo kireessuu akka dandeessu ibsite. Itoophiyaan bal'inaan kana mirkaneessitee jirti. Kanaaf Soomaalilaandi ammoo daandii qilleensa Itoophiyaa keessaas qooda argatti jedhamee turuunsaatis ni yaadatama.